كتاب 40 حديث دقدمي جهفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. الحديث حديث السادس والعشرون دقدمي جهفا. عن أبي هريرة أبا هريرة الرأودي فمي رضي الله عنه الله نسر هجالة قال جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجمان الله صلى الله عليه وسلم جده مال جراني كل هندي سلاما دا من الناس نمر كتئه سلامان سن نمر كتئه عليه إسرت تعالى صدقان سلاما نمر تئه هندرتي صدقان تعالى. Sulaamaa jechuun maal jechuun? Sulaamaa jechuun afaan Ingiliffaatiin joint kan jedhamudha yookaan maggaxaaxamii akka jedhamu iddoolee lafeewwan manaaminni qaama keenya keessatti itti wal qunnaman sanii jointii kan jedhamu jechuudha. Jointoolee sanniin irratti ta'aadha. Jointoolee namaa sanniin irratti sadaqaan ta'aadha jechuun namni tokko jointoolee isaa kanneeniin maal dalaguu qaba? Sawaaba sadaqaa dalaguu qaba jechuudha. Sulaamaa kan jedhu kana joint kan jedhamu yookaan maggaxaaxamii iddoolee itti wal qunnamu lafeeleen qaamni namaa kunniin iddoo itti wal qunnamu kan jedhu kana humna yookaan lafeelee kan jedhuun hiikan hayyoonni hiika kanallee hiikanii garuu sulaamaa jechuun maalidha? Maggaxaaxamiidha. Jointii akkasii qabadha. Kulla hunda yawmiin guyyaadha taxluucu kabaatu fi isa keessa ashamsu aduuni. Cufa guyyaa yookaan hunda guyyaadha aduun isa keessa baatu keessa duubatti achi qabnee hiiknaa ilma namaa irratti maaltu ta'aadha jechuudha. Humna isaa kanarratti yookaan jointoolee isaa kanarratti sadaqaan ta'aadha jechuudha. Takki ammoo kulla yawmiin cufa guyyaadha taxluucu keessa kabaatu fi isa keessa ashamsu aduun yaadilu adlii gochuun yookaan haqaan murteessuun bayna jidduu al-ithnayni nama lamaatti sadaqatuun sadaqaadha. Argitanii hiikaa isaa guyyaa aduun keessa baatu hunda nama lama jidduu adliidhaan yookaan haqummaadhaan murteessuun sawaaba sadaqaati. Wayuciinu qarqaaruun yookaan ni qarqaara arrajula namicha fi daabbatii yookaan watuciina ati qarqaaruun arrajula namicha fi daabbatii daabbaa isaa keessatti. Daabbaa jechuun beeladaa lafarra deeman kanneen akka gaalaa, fardaa, harree, gaangee wantoota akkanaa jechuudha. Kanniin keessatti fayaxmiluhu alayha fayaxmiluhu ol fuudhuun namicha kana jechuudha. Alayha isarratti nama gaala yaabbatee hin dandeenye gaala yaabbisuu, nama farda yaabbatee hin dandeenye farda yaabbisuu, nama harree yaabbatee hin dandeenye harree yaabbisuu kuni. Aw takki yarfa'u ol fuudhuun lahu isaaf namicha kanaaf alayha isarratti eenyu irratti daabbaa irratti yookaan beeladaalee waan akka fardaa harree naamana kanarratti isaaf ol fuudhuun mataacahu meeshaa isaa sadaqatuun sadaqaadha. Xiinxallaa namicha tokko ka yaabbatuu hin dandeenye ol fuudhanii yaabbisuun takki ammoo meeshaa isaa ol fuudhanii fi irra isaaf kaahuun isaa fe'uun sawaaba sadaqaa qabaa jechuudha. Sadaqa kunillee wal kalimatu jechi axayyibatu gaariin sadaqatuun sadaqa. Wabikulli hunda khuxwatiin khuxwaa yookaan tarkaanfiitiin yamshiihaa ka isiidhaan deemu ila salaati gama salaataa sadaqatuun sadaqa. Yaa Allah tarkaanfii nuti gara masjidaa tarkaanfannu sadaqaadha. Wayumiixu yookaan watumiixa wayumiixu deemsisuun al-adhaa waan nama rakkisu ani xariiqi kararraa sadaqatuun sadaqa. Rawaa hadiisa kan odeessee jira al-Bukhaarii Bukhaarii fi wa Muslimuun Muslim odeessee jira. Hadiisa kana yaa'u tokko isaatiin akkanatti hiiknee hadiisota kanarratti lafziin hadiisa garii yookaan jechi hadiisa garii kan isin bira jiruu fi kana bira jiru xiqqoo garaagarummaa qabaatu danda'a. Asol inshaallah ka hiikaa waliigalaa kana fakkaata. Hadiisa kanarraa maal hubannaa? Ilmi namaa jointii yookaan maggaxaaxamii iddoolee lafeen itti nama itti wal qunnamu kana meeqa qaba? 360 qaba. Hadiisaan illee nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dhufee jira. Saayinsiin fayyaan illee waan kana mirkaneessa jechuudha. Warri waa'ee fayyaa baratan keessattuu joint jedhaatiin fankshinii isaa wajjin waa'ee isaa bal'inaan sirriitti dubbisaniitiin ilaaluu dandeettanii seenaatiin waa'ee isaa sirriitti dubbisaa. Jointiin ilma namaa kuni yookaan maggaxaaxamiyaan lafeeliin ilma namaa humni ilma namaa kuni 360 kunniin Rabbiin kenna guyyaa hunda sadaqaa isarra kaayetiin uume jechuun osoo isaan kadalagnu ta'e
waan sawaaba sadaqaa nuu qabutu isarra jira jechuudha. Kanaaf maal gochuu qaba namni sadaqaa kana ofirraa kennatu ni qaba. Sadaqaa kana jechuun kallattii biraatiin shukrii ittiin gochuu qaba jechuudha rabbii isaa ittiin galateeffatuu qaba. Galateeffannaa wanti jedhamu akkaataa lama qoodama. Tokkoffaan ka waajibaati. Galateeffannaa waajibaa ka akkamiiti? Ayyatiya bil waajibaati wayektanibal muharramaati. Waan rabbiin dirqama irratti taasise dalaguu, waan rabbi haraama taasise ammoo dalaguu dhabee irraa fagaatu ka dirqamaa kana. Shukriin jaalatamaa ta'e ammoo ka akkamiiti? Wantoota rabbi jaalatu sunnaa garaagaraa ka dirqama hin ta'in kanneen dalagu. Akkasuma waan rabbi jibbe waan rabbi irraa dhorke irraa fagaatu kana ka jaalatamaan. Kana yoo dalagne illee jaalatamaadha yoo dhiisne illee rakkoo hin qabu jechuudha. Hadiisa kana keessa akka dubbatame maalidha? Ka jaalatamaa yookaan ka sunnaatii jechuudha. Ka dirqamaa ammoo namni tokko dirqamatti dalaguu qaba. Ittaan suuraan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kulla yawmin tatlu'u fiihi shamsu ya'dilu bayna ithnayni sadaqatun jedhan. Guyyaa aduun keessa baatu hunda nama lama jidduutti adilii yookaan fithaawii godhanii yookaan jastiidhaan jechuun haqummaadhaan nama lamaa walitti araarsuun sawaba sadaqaa qaba. Warroonni keessattuu akkanaa irra jirtan waan kanatti niyyannaan wallaahi waan itti nafin waan guddaadha jechuudha. Sababa kanaaf jalqaba maal barbaachisaa? Nama tokko araarsu dursamoo murtii kennuudha. Waan murtii kennuu barbaachisu yoo ta'e murtii kennuu barbaachisa. Yoo ammoo dubbiin namaan ifiin ta'e yoo adda namaan bahini araarsuudha. Yoo garuu dubbiin adda bahe maal barbaachisaa? Murtii kennu nama dogongoreen ati dogongortee irra jechuudha. Kan haqa qabuun ammoo haqa isaa galchuudha. Akkana barbaachisaa. Yeroo baay'ee namni maal ol godhaa? Ka haqa qabu lafa gadi haqa isaa gad deebisanii kaan illee ka haqa hin qabne ol fuudhanii fi jidduu kanatti araarsanii. Araarri akkanaan ta'u maal barbaachisaa? Jalqaba abbaa haqa qabu haqa galchuu. Kaammoo dharaa qabu dhararra murteessu. Kana barbaachisaa. Ittaan suudhaani wayuuciinuu rajula fi daabbatii meeshaa tokko nama tokko fakkeenya ka daabbaa isaa yookaan harree gaangee manaamana kanarratti ka ol bahuu dadhabe ol fuudhuun akkasuma meeshaalee isaa ol fuudhuun bakka wanti nuti dalagnu hundi sawaba sadaqaa nuu qaba osoo ka dalagnu ta'e. Wallahi rabbi nu haa laaffisu. Ittaan suudhaan jechi gaariin sadaqa jedhan. Jecha gaarii yoo jedhamu waa hedduu keessara. Fakkeenyaaf zikrii gochuu, haasawa gaarii haasa'uu, kabajaadhaan namatti haasa'uu, wantoota bakka wanta arraba gaariidha afaan irraa nama bahu waan gaarii namatti dubbachuu wanti jedhamu kunniin hundi sawaba sadaqaa namaa qabaa jechuudha. Ittaan suudhaan gara masjidaatti adeemuun tarkaanfiin gara masjidaatti miila ofii fuudhan sadaqaadha kunillee wallahi waan guddaa. Akkasuma karaarraa wanta azaa nama godhu deemsisuun sawaba sadaqaa qaba. Wantoonni kunniin waan ajrii gurguddaa qabanidha. Itti fayyadamuu qabnaa, itti hojjetuu qabnaa. Rabbiin nuuf haa laaffisu. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam jecha tokko jecha ajaa'ibaa akka dubbatantu jira. Gaafii wanti isinitti ta'uu danda'u maalidha? Waan humna 360 kana guutuu akkamitti dalagee danda'a jettanii gaafii of gaafatuu dandeessan. Karaan salphaan ni jira. Karaan salphaan maali? Warakaataani yarka'uuhumaa min ad-duhaa. Raka'aa lamaa salaata duhaa irraa ka salaatu humna 360 kanarraa sadaqaa jiru hunda hin shaffanaa jedhan, hin cufaa jedhani. Yaa Allah, 360 waan dalagdu hunda raka'aa lamaa salaata duhaatiin cufuu dandeetta. Waan salaata duhaatiin wal qabatu baroon salaataa keessa seentanii ilaaluu dandeettanii yeroo inni itti salaatamu yeroo aduun baatee daqiiqaa garuu turre irraa kaasee hanga zuhuriin gahutti dhiyaatutti jidduu kana salaata jiruudha. Salaata kana haa salaannu. Rabbiin nuuf haa laaffisu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.